kana mee gaasi warrawaan kana geggeesse quba qaba. Takka jennee lama jenna jenneeti. Tolchitan. Nutillee live irratti agarree akka ijoollee naannoo Daaroo Lamuutii eegalee haa galatoomanii qeeroon arraan tana galgaluma kana wal gurmeessitee bakkatti waliin dhuftus istaraa kareeffattee alhamdulillah riyaala qarshii 22 fi 600 gurmaatan jechuun ijoolleen ganda takka. Anaa fi Ramadaan gursum qofa namni live irratti harka isaa wajjin hirmaatee tarmaafuu waamicha jiru naannoo Riyaadii fi magaalaa Riyaad itti fufaa wanni kun akkaninii fi guututti wal gurmeessinu Harargee Baatii fi Harargee Lixaatitti kutaa 11 Oromiyaatitti akka bal'atu fuulduraaf atis akkasumatti waamicha nuuf dhiyeessi. Nuti magaalaa Riyaad akka durattiitti Minisootaatti namni aanoo nu ture. Anaam sinnaga. Jidduu tanatti xiqqashoo lafa dhooynee turre arra qeeroon magaalaa Riyaad bakka duritti deebi'uudhaaf arra. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaazexeenya Riyaad. Gaazexeenya Manfaa. Walumaa ribalatiisa gama khayrin dalagaatti ma jirta nutillee gama keenyattumaan jirra. Wallahi ajandaa kan kee waa'ee gargaarsaati irratti yookaan sagalee dantee dhageeffannee natti fakkaata. Waan bareedarra jirta silaa babal'isanii fuuldura nutti himanii jette yaanni kan kee baay'ee gaariidha. Amma boodaafis abaluu haa godhu jechuu dhiifne nuti dargaggoon magaalaa tana keessaa warri quuqamni itti dhaga'amu amma waa'ee sabaa dirmannaa amma akka Harargeeti irratti lolli banamee jira beeynama nuti. Akka Harargeetti lolli banamee jira Harargee irratti. Walakkaa haa ta'u daangaa haa ta'u guutumattuu lolli irra banama. Osoo wal murree wal hambifnetti harka tokko taanee wajjin diinni keenya tokko hubannee akka miqatanatti yaadne kanatti lammii hadoo jaamsu keessumaa torbaan akka irraa kan deemu irratti kana caalaa akka argamnuun asumaan dhaabsatee barbaadda. Allawada waan kana nuti osoo akka yaamichi keessatti ana amma kana tokkotti dhalata Harargeeti. Uummanni Baalee obboleeyyan keetoo na dhageemeetiin mufaajaana taatee dhufe gammachuun dhageeffachuu aadaa xiyyaa uffadhee aarrasatti argame jechuudha tokkummaa keenya ibsuudhaaf. Yani tokkummaa Oromoodhaa ibsuudhaaf Oromoo wal malee hin qabdu jechuuf bakka kana dhuftee jechuudha. Hedduu galatooma galannee hin badin. Akkasumatti maaltu bakka amma sabaati. Hawaasa keenya kan faca'ee akka malee har'a jiraniif finnisnee jechuudhaan ijoollee Baalee biratti argamnee tokkummaa keenya cimsinee magarsinee jechuudhaa fi hirmannee ijoollee Baalee bira jirra irraan kana nuti ijoolleen Harargeeti. Kanaafuu tokkummaan keenya Baalee fi Harargee qofa osoo hin ta'in kutaa Dadariis akkana kaatee hono ummata lammii fi lammiidhaaf dhaabbatanii baasa guutanii warra manatti hafees bilbilaan itti dhaqanii warra qilleensarra hin jirres bilbilaan itti dhaqanii katabaa irraa guuraa yaa'u jiran jechuu akka agartanitti akka agartanitti hono baasuu baaduudhaa kun guututti isaan guuree yaa'u jira. Warreen wanti kun eegala malee jalqaba malee xumuraatii miti qabsoo keenya hanga maatti itti fufne. Galanni kan bilisummaa ta'uu siin jira karaa obbo Taankii kanaas deemna. Mee maaltu si fide bakka tana obbo Taankii irraan tana? Jarra kanaaf nu jecha har'a wanni bakka tana obboleeyyan keenya warreen Baalee hawwata keenya ayyuta keenya warreen diinni shirri diinaa buqqaasee akka malee lafa isaaniirraa buqqaanii roorrifamaa jiran tokkummaa qeeroo Harargeeti obboleeyyan keenya Oromoo wal malee hin qabdu ni gargaarra jechuudha waamicha qeeroon Baalee nu godhannee hanguma dandeenyuun gartee waan qabnu gartee kenninee uummata keenya rakkate uummata Baalee bira dhaabbannee gartee waan isaan gartee ittiin dandamatan godhuudhaaf asitti hirmaanne irra caalaa gartee fuulduraaf isin hirmaannaa har'a gartee tokkummaa uummata keenyaatiif walitti dhufnee kun kaduraati inshallah fuulduraafis bal'inaan ni gargaarra jeetiin abdaddaa galatoomaan isin jaa. Galanna kan badin galanna kan isan bilisummaa ta'u qeeroo teenya akkuma agartanitti har'aan tana gargaarsa lammii fi lammii akkasumatti qeeroon naannoo Harargeetii fi Baalee fi kutaa 11 Oromiyaarraa asitti walitti dhufuudhaan dura
obboleessi keenya madde walaabu waraqaan fidee nutti himee rakkoo kanaa jira gargaarsa kanaa jira jee nutti himee guyyaa sadeen kana keessatti ijoollee qeeroo jirtutti dubbisuudhaan waan qopheessinee turre wanni silaan qopheessinu waan guguddoo turtee yeroo dheeraa fi yeroo dheeraa diaspora kan jiraatu Saudi Arabia magaalaa Riyadh keessaafu akkasumatti Dr. Abiyyi bira dhaabbachuudhaan qeeroon Booranaa Bareentootii fi Harargee akkasumatti dhufan. Achuma obbo Ahmadin Jamallee irratti itti nu'aansu isaafis ni dhaabbanna. Bari bara bilisummaati. Ni bilisoomna. Gamman kana caalaa qabsoon ammallee ni hafti kana caalaa diinnis rafaan jiru waan ta'eef ammallee. የተጠቀለለና ልዩ መስተንግዶ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። በፕሮግራማችን መሰረት የመክተብ ዳዕዋ ጀዲዳን በመውሰድ ዋና ቃድረቲ ኑቲ ፍንፍኔን ቴኛ አድን ፌደራልን ውልቹን ተው ፌደራል ብዬ ፈዲያ ውልቹ ፈዶ መቀለ ያውልቹ ፈዶ ጎጃም አውልቹ ኦፊስ ሳበ ከመሪ ያጎረ በከፍለት አበለቱ ኑቲን ታኔ ጀናን ሐዋስ ኦሮሞቲ akkasumatti ati obboleessa keenya mee ummata as keessa jiraatu magaalaa Riyadh keessa jiraatu gargaarsa lammiitu lammiif. Gabaree isaanii eeggatanii sooressa jaarraa abbaa gajaatii fi mul'is abbaa gajaa hundee gadameessa qaqqoo bilisummaa Oromoo elaloo qilxuu fi hundee ammatti qiiqii fi kan akka haraarsoo wadaa seenaan lafee jalal koolabsite. Raabaa dooriin bultuun dhaloonni fi barbadaawee Oromummaa fi Oromiyaa jiraatu. Barnootaan hin bahin jaarraa abbaa gadaafaan qawween nu baasaa diinni qawwetti amana. Nuti firaa miti jala kana wajjin. Sibiilatti Oromoo gorsu Oromoo waa lama dhaamuufi. Oromoo harka qullaan deemini. Oromoo dura namni sin dhayini. Wanni feete yoo dhuftee Oromoo irraa wanni barbaachisu kan. Nuti yeroo arra ati ABO'dha, ati shaneedha, ati KFO'dha, ati AFL'dha. Bakka jennu san hunda bira gaafa dubbiin lallaaftuuti gaafni namni qalju. Arra ni jabaatte ni jiraadha moo hin jiraannu keessa jirra. Eessa jiraanna? Akka namni boru bakka sanarraa hafe akka nama gartee doonii dabinuu irraa hafee jaama. Kanaaf guyyaan boru kan jannatatti illee nama geessu kan lammiifiitti illee nama geessu ta'uusaa hubadhaa. Kanaaf akkasitti obboleeyyan kiyya bakka jirtanii carraa qaahaa darmadaan isin jaayyee nagaatti assalaamu alaikum. Guyyaan har'aa kun guyyaan har'aa kun guyyaa dhaabbannee walee inuu miti. Guyyaa namni xiqqaa fi guddaan muddii hidhannee dhaabbannu. Guyyaa carraan keenya har'a ka Oromummaan har'aan tana nutti hin dhagamne guyyaan isiin nu dhagamtu hin jirtu. Tanaafuu xiqqaa guddaadhaan manatti nafinaa maallaqa kan dhuunfaa dhiifneeti gargaarsa obboleeyyan keenyaa kan Oromiyaatti akkasitti rakkachaa jiran kana bira dhaabbachuudhaaf magaalaa tana keessa murtii addaa ofirra murreeti hojii teenya moggatti qabnee hojiin teenya daa'imman hin dhumtu jabaachuu qabna jennee lafaa kaane maalliiwwan Oromoo hunda fuula dura yaaneeti gaafii gaggaafachaa jirra. Gaafii nuti gaafannus gaafii akkamitti abbootii qabeenyaati isinii akkamitti obboleeyyan keessan kan daangaarraa akkana cabee harka diinaatiin ari'ame kana qabeenya isaanii irraa deemanii naamonni isaanii irraa badee kana akkamitti gargaartan waan je'uun hararra yaa ollee obboleeyyan keenyaas wanni isaan nu dhaaman kan irra guddaan yeroon laal naannoo dadariis akkana kaatee kun uummata lammii fi lammiidhaaf dhaabbatanii baasa guutanii warra manatti hafees bilbilaan itti dhaqanii warra qilleensarra hin jirres bilbilaan itti dhaqanii katabaa irraa guuraa yaa'uu jiran jechuu akka agartanitti walii baallamaa jirra. Akka agartanitti kun baasii baaduudhaa kun guututti isaan guuree yaa'uu jira. Warreen naannoo Baalee kadhiyoo tana sababa intarneetaatii fi sababa mootummaan irraa muree karaa dhaabbatee fi gargaarsa dhufullee irraa muraa ture. Har'a rabbiin baasee namni keessa dhagee
nu bira dhufte sagaleen isaanii nu bira dhufte gargaarsa isaaniitiif harmeen Oromiyaa boochuusan harmeetii jechuudhaan akkasitti ilmaan Oromoo osoo addaan hin goonne tokkummaa keenya ibsuudhaaf asitti gargaarsa godhuudhaaf argamne jechuudha. Galanna kan bilisummaa ta'u akkasumatti obbo Abdataa keenya yeroo hundaa'u miidiyaa uummataatirraa lallabaa akkuma beektanitti asirratti dhaamsa waan nuuf qabu haanu. Wanni uummanni sanis fudhatee qarshii 900 Itoophiyaadha. Nyaachuu fuulduratti ayyaana. Huccuu kun huccuu aadaa Oromicha hangafa Boorana. Arra maaliif asitti argamte? Asitti wal argamne gargaarsa lammiitu lammiif birmata kan jirurratti cinaacha jechuun cinaacha keenya cinaacha uummata Oromoo cinaacha uummata hundaati. Turlee gartee walii godhuufi miti. Hanguma dandeenyuun gartee waan qabnu gartee kenninee uummata keenya rakkate uummata baalee bira dhaabbannee gartee waan isaan gartee ittiin dandamatan godhuudhaaf asitti hirmaanne irra caalaa gartee fuulduraaf isin hirmaannaa har'a gartee tokkummaa uummata keenyaatiif walitti dhufnee kun haduraati inshallah fuulduraafis bal'inaan ni gargaarra jeetiin abdaddaa galatoomaan isin jedha. Galanna kan badin galanna kan isan bilisummaa ta'u qeyrota nyaga akkuma agartanitti har'aan tana gargaarsa lammii fi lammii akkasumatti qeyroon naannoo Harargeetii fi Tabaalee fi Kotaa Oromiyaarraa asitti walitti dhufuudhaan